Baay'ee kabajamtoota hordoftoota maatii Itoophiyaa akkam nagaa fayyaa keessanii har'a kan ilaallu iskoolarshipii beekamaa biyya Chaayinaatti beekamaa kan ta'e ANSO iskoolarship kan kaffaltiin isaa kan ji'a bareedaa ta'e akkasumas yuunivarsiitii beekamaa biyya Chaayinaa keessatti kan kennamu jechuudha. ANSO jechuun Alliance of International Science Organization jechuudha. It is a non-profit and a non-governmental organization founded in 2018 bara 2018 hundeeffame. Founding members include 37 scientific institutions, universities, soddomii torbarraa walitti dhufaniitiin hundeessanii jechuudha ANSO iskoolarship. ANSO iskoolarship barattoota maastersiitiif barataa gara 200 waggaatti akkasumas barataa PhD 300 waliigalatti barattoota 500 simataa jechuudha hanga 500 waggaatti ni simataa jechuudha. Yuunivarsiitiin iskoolarshippiin itti kennamu UCAS fi CAS jedhama. UCAS University of Science and Technology, USCTS and UCAS University of Academic Science or CAS jedhama. Kanaafuu yuunivarsiitiin kunniin baay'ee bareedaadha. Akkasumas iskoolarshippichi baay'ee bareedaadha jechuudha. Akkasumas feelooship illee qaba. Warri PhD qabdan feelooship illee guutuu dandeessu jechuudha. Kaffaltiin isaa bareedaadha waan ta'eef ji'aan haga 20,000 isiniif kanfala. 20,000 ka Itoophiyaa osoo hin taane ka isaanii jechuudha. 20,000 yoo dhooftan barri guddaadha jechuudha. Kanaafuu iskoolarshipii bareedaadha. Akkasumas coverage wanti iskoolarshippiin kun cover godhu tuition fee waiver kaffaltii barumsaa sirraa cufa for PhD program and the master's program also. Monthly stipend PhD dha 6,000 hanga 7,000 jechuudha. Depending on whether the awardee has passed the qualification test arranged by the university up to 48 months hanga ji'a 48 PhD. Monthly stipend for masters 3,000 per month, which is for up to 36 months. Jechuun waggaa sadii jechuun waggaa sadii mastersidhaaf waggaa 4 PhD. Health insurance both for masters and PhD. Application fee waiver application fee dhaaf kaffaltanii. Akkasumas international travel allowance from award home country to China 1 trip per awarded candidate. Trippii tokko jechuudha. Kana jechuun yeroo as dhuftanii fi yeroo achi deebtan tikeettii isinii muranii jechuudha. One time visa or residence permit allowance as dhuftanii visa apply waan gootaniif yeroo tokko visa apply isinii godhu innis bareeda. Visa apply gochuudhaaf birrii isaanii gara 400 yaa iddoo iddootti garagara waan ta'eef garuu yeroo tokko visa apply isinii godhan waan bareedaadha jechuudha. Tuition fee barumsa kaffaltii barumsaa sanarraa health insurance application fee kaffaltiin ji'aa kan isinii kaffalanus bareeda. Okay, let us see eligibility. Eligibility yaa ilaallu. Eligible applicant should not hold Chinese citizenship. Lammummaa Chaayinaa qabaachuu hin qabu. Namni scholarship kan apply godhu lammummaa Chaayinaa qabaachuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu lammii biyya biraa international student ta'uu qaba. Kanaafuu Itoophiyaa waan ta'eef. Eligible applicant should be proficient in English or Chinese.
English proficiency in university irraa barreeffamu suniin ta'a. Ingiliffaan barachuu keessan jechuudha. Yoo maasters apply gootan bachelor Ingiliffaan barachuu keessan, yoo PhD'f apply kan gootan ta'e lamaanuu jechuudha. Bacheloriis akkasumas maastersii Ingiliffaan barachuu keessan jechuudha. For master's program applicants, you should be born after 1st January 1994 ta'uu qaba. For PhD bara 1989 kun akka Awurooppaatti akkasitti dhalachuu qabdan jechuudha. Kanaaf umriin ni daangessa akkasitti himtanii jechuu qabda. Okay. Eligible applicants should meet the admission criteria for international students of USCTC or UCAS. University kanneen lamaanitti baratan waan ta'eef eligibility criteria isaanii guutuu qabdanii jedha. Yaa meeshaa ilaallaa jechuudha. Eligible applicants should not take other assignments during a period of his or her scholarship. Assignment if you are currently pursuing a master's degree at any university in China, you are not eligible for master's program. Namni barumsa master's yookiin PhD biyya Chaayinaatti barataa jiru kana guutuu hin danda'u jedha. Inni biraa asitti wanti cimsitanii beekuu qabdan USTC fi UCAS'if wal bira yeroo tokkotti apply gochuu qabdan jechuudha. Okay, scholarship starts on 20th October 2023. Guyyaa 4 ta'eera jechuudha erga jalqabe. And the deadline February 15, 2024 hanga October ji'a sadi akkas meeqa jechuudha. Kanaafuu waan qopheessuu qabdan ammarraa advisor fa'a barbaaduu qabdan akkasumas note keessan qopheessuu qabdan jechuudha. Okay, application material for USCT applicant refer to application guideline for graduate applicant to USTC. Yeah. University kanneen lamaan irratti apply godhamu waan ta'eef wantoonni isaanii application guideline isaanii ilaaluu qabna. Let us see UCTS application guideline isaanii. Okay. Eligibility applicant must be non-Chinese. Isuma dura ilaalle wal fakkaataadha. Applicants for masters program should be under the age of 40. Okay. Applicant for program instructed in China should have HSK qabaachuu qaba. Warri Ingiliffaa for instructed in English need to provide proof of English language proficiency isa university irraa barreessisuu qabdan jechuudha. Applicants should meet the admission criteria for international students of USCTC. Okay. The online interview will be held by schools or department accepting international students. Admission will be given on June or July. Online application karaa kanaan guutamuu jechuudha. Barbaachisu hunda karaa online application system kanaan guunnaa jechuudha. Application material required: passport, study or research proposal no less than 800 words. Curriculum vitae, 2 letters of recommendation from full professor or associate professor with phone number and email address. Foreign physical examination garagadi jira.
annex jechirra jira. Achi download goone isa guddisiisuu qabna jechuudha. Kanaaf foreign physical dhuftanii download gootanii akkasitti jechuu qabdu jechuudha. Okay. Applicants for program starting must provide HSK. Isaan kun ammoo TOEFL warri qabdan bareeda garuu yoo afaan Ingiliffaatiin barattan exempt ta'an. Photocopy of degree certificate and academic transcripts for both bachelor and masters, which must be notarized by Ministry of Education or equivalent authority in country. Document case is Ministry of Education yookiin university is can notarized anytime. If applicants are university students, they must provide official documents showing their student status and the exact time when they will obtain their degree certificates. Kana dhiyeessuu qabdu. Official document barumsarra jiraachuu isaa ibsuu fi akkasumas yeroo exact time inni itti fixu agarsiisu document akkasii qopheessuu qaba. If applicants already graduated but have not yet obtained the degree certificates, they must provide official documents explaining the reasons and stating clearly when they will obtain the degree certificate. Yoo eebbifame dokumentiin fudhateen ta'e ammoo sababa fudhachuu dhabdeef fi guyyaatti fudhatte specifically ibsee akkasitti jechuu qabaadha. If applicants are already employed, they must provide official documents showing their status as on-post employees and permission of release. Kana university irraa dhiyeessuu dandeessu jechuudha. Notarized translation in Chinese or English must be attached if the submitted documents are not in Chinese or English. Fakkeenyaaf dokumentii akka criminal wal badii irraa bilisa ta'uu keessan ibsu fa'a afaan Oromootiin yookiin afaan Amaariffaatiin yoo kan isin kennamu ta'e gara afaan Ingiliffaa yookiin Chaayiniffaatiitti jijjiirsisuu qabdanidha. Application material will not be returned regardless of the application result. Okay. Tuition fee kun warra scholarship doctoral program 35,000 per academic year, master's program 30,000 per academic year, insurance fee 800 per academic year, application fee for on-campus dormitories varying from 500 to 1,000 per month depending on the room type and size. Scholarship excellent applicants may apply for USCTC fellowship which covers tuition fee, insurance fee, maintenance time. Akkas jedha jechuudha. Kanaafuu nu barbaannu scholarship kana karaa kanaan dhuftanii apply gootu jechuudha. Okay, let us see UCAS. Let us see UCAS. Okay, UCAS. UCAS apply gochuun dura advisor lamaan irrattu advisor argachuu qabdanii jechuudha. Jalqaba irratti wanti isin gochuu qabdan advisor argachuu qabdanii jechuudha. Okay. UCAS coverage and duration wantuma ANSO irratti ibse asitti deebisee ibse wanti haarofti hin jiru jechuudha. Eligibility must be non-Chinese person with a valid passport friendly to China and abiding by the laws and the decrees of China.
Eligible applicants should be proficient in English or Chinese. Hedduun wal fakkaataadha waan isaanii. The application procedure akkas jedha. Kanaafuu akkasitti apply gochuu jechuudha. Akkas linkii isaa kan sadiiniitu commentii jala isin description box keessa isiniif kaa'a. Carraa gaarii isiniif hawwa. Nagaan naaf ta'u.